wangeela dhugaa jabaaduu gatii dilbakee bakka argataa hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii dilbakee bakka argataa hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii dilbakee bakka argataa. Pagoda, pero que ni quiere ni chabura hamada. Kangi pagoda, pero que ni quiere ni kuni vere domada. Nagaanii faraarri waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu harka fuunee akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun televiziyoona mo'aati qophiin egaa akkuma isin beektan qophii dirree wangeelaati qophiin dirree wangeelaa akkuma isin beektan egaa namoota seenaa bu'aa ba'ii wangeelaa keessatti dabarsan hedduu isin biraan ga'aa ture isa kanarraa immoo dhaloonni kun bu'aa argatee muuxannoo isaanii akkasumas mudannoo isaanii irraa waa barachuudhaan wangeelli nu bira ga'e kun akkamittiin itti fufiinsa isaaf immoo dhaloonni kun maal hojjechuutu irra jira isa jedhu irratti gaa namoota garagaraa wajjiniin kaafnee mari'achaa turuun keenya ni yaadatama har'as egaa keessummaa dhimma kana wajjiniin wal qabatu nama tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera keessummaan keenya har'aa kunis egaa luba TAFARII SHURAMOO jedhamu isaanis godina Qellam Wallaggaa Dambidollootti dhalatanii biyyoota garagaraa keessatti egaa tajaajila wangeela Kiristoos kana babal'isuudhaan kana malees immoo dhaloota ijoolleewwan yookaan daa'imma abbaa fi haadha hin qabne gargaaruu akkasumas immoo namoota mana sirreessaa keessatti dararamaan irra ga'aa miidhamaa turan isaan jajjabeessuudhaan wangeela Kiristoos kana itti dhugaa ba'uudhaan egaa namoota hedduu nama karaa qabsiisanii dhugabaatii hedduu qaban keessaa nama tokkodha. Egaa yeroo ammaa kana immoo biyya Ingilizitti tajaajila Kiristoos kanatti bobba'anii jiru. Kanaaf isaaniin keessummaa godhannee har'a qabannee isiniif dhiyaanneerra. Luba TAFARII'n istiidiyoo keenyatti argamtanii waamicha keenya kabajanii istiidiyoo keenyatti argamtanii yaada kana nuuf qooduudhaaf eeyyamamoo waan taataniif maqaa daawwattoota televiziyoonii mo'aatiin guddiseen isin galateeffadhaa. Waaqayyo guddaa isin eebbisuu baga nagaan dhuftan. Atis baga nagaan nu eeddanii carraa kana argachuu kootiif guddaan gammada ulfaadha. Waaqayyo isin eebbisu. Egaan dhaloonni kun 1963 60 61 62 yeroo jedhamu kana egaa lakkoofsaan kan nuti beeknu akkuma beekamu 1963 kana wangeelli Kiristoos akkamitti lallabamaa ture laata 1964 immoo waldaan guutuu wangeelaa meeqatu ture isa jedhu egaa isaan nuu kaasu yeroo sana akkamittiin wangeelli immoo lallabamaa ture laata isa jedhu kaafnee waljiniin mari'anna egaan wangeelli nuti har'a itti fayyadamaa yookaas immoo dhaga'aa fi dhageessisaa jirru kun akkamittiin nu bira ga'e laata dhaloonni isa kanatti gatii baasan eessa jiru maal hojjechaa jiru immoo isa jedhu hin kaasu isaan muuxannoon isaanii dhaloota kana waan fayyaduu fi hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turtii gaarii kan isiniin jedhu qopheessaan sagantaa kanaa ni hambisaa gurmuu ogeessa kaameeraa keenyaa sooressaa cimdeessaa waliin ta'uudhaan hojii qulqulluuf bareedaa isin biraan ga'uudhaaf egaa haala hundumaa xumuree jirra. Kanaaf hamma xumura sagantaa keenyaatti isinis nu waliin turtii gaarii waaqayyo isin haa eebbisu. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii dilbakee. Mee luba TAFARII'n eenyu isa jedhu wajjiniin sirriimatti wal baruu laata? Akkuma duraan jetteen Qellam Wallaggaa Qellam Dambidollootti dhaladhe. Egaa dhalootni koo achi barumsa sachumattan jalqabee Beetelittiin jalqabee Beetelee kutaa duraa Beetel isa Dambidolloo isa magaalaa keessa jiru inni godatti lafa mana barumsaa jiru immoo mana barumsaa guddaan tokko amma 8tti yeroo bara sana jiru Birhaana Yesus jedhama maqaansaa achituun hin ga'ini fidala kan itti lakkaa'e qeeskumsaa boroofaatu
fidala beetelisa olii kanatti nu jalqabsiise achittiin baradhe egaa dhaloonni koo Dambidolloodha barumsas kan hin jalqabe kutaa dura Dambidolloo magaalaadha sana booddeedhaan Dambidolloo maana beetel dhanqaadhaaf beetel inni jalqabaa magaalaa keessatti sana booddee mana barumsaa yeroo ijaaramee waldaan ijaaramee manni yaalaa ijaarame immoo dhanqaatti egaa Dambidolloodhuma dhaloonni koo. Waaqayyo isin haa eebbisu. Tarii yeroo tokko maqaan isin yeroo sana beektaniif amma jiru gargar waan ta'eef. Gargara keessumatti ergani jalqaba kan hin jalqabe misiyoonii warra misiyoonii biratti amma kutaa 5tti baradheetaniini kan mootummaatti ol darbe maaliif humna dhabe gatiin mana barumsaallee birruma 3 duwwaa ture birruma 3 sana kaffaluuf iyyuu hin danda'uun ture marga fa'aa haamee warra gibbii warra misiyoonii keessaa abaaboo kana keessaa aramaa fa'aa aramee gibbii sana keessa yeroo marga gurguddatu marga haamee fi kanitti saantimii 50 nuu kennu guyyaa 6 hojjennee fi gatii mana barumsaatti nuu lakkaa'u akka kanatti achitti baradhee isuma ammoo namni hundumtuu hin argatu nama baay'ee rakkate keessaa kennuuf rakkina koo namni dhaqee isaanitti naa himus immoo baay'ee hin argamne yeroo sana argachuun dhabee wanta adda addaa tokkos immoo na mudatee xinnoo muufadhee garuma kan mootummaa dhaqe. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee. Tole egaa haalli barumsa keessanii kanaan wal fakkaata. Sana booda tarii sadarkaa yeruma jalqabaa iyyuu kutaa magadiitti iyyuu chaalenjiidhaan jalqabdan isin tarii sana keessatti yeroo tokko tarii mudannoodhaan jalqaba. Haaluma kanaatiin yerooma achitti baratan kana tarii uffanni isin geeddarataniif haallee jiru uffatni adda addaa kanaaf uffanni keessan isin qooruu dideenyaan haara irratti qoorsitanii akka waan hin miicamnee ta'e immoo deebitanii jedhama dhugumaa laata kun. Mudanna qabatinnan jedhee isuma sana gaa tarii yeroo nu ga'aa jedhee tan malee wanti narra ga'e sun baay'ee dheeraadha. Sanbata maannoo dafnoo ganama daarektari mana barumsaa Miss Makririi jedhamti. Balbala chaappilii sagadaa kadhataan jalqabna. Kadhata finnee yeroo baanu balbalarra dhaabbatteetu ijoollee ilaaltu uffata kana miiccadhaa qulqullaa kottaa jedhu. Egaa miiccadheera tokkittiin qabaa uffatuma ofitti mareetaniin isheen amma naa qoortutti iyyuu inti jedhee dafeen miiccine waan hin ta'eef naa qooruu dide aduunis hin jiru naa qooruu dide akkuma ixaa ta'e. Yeroo kana aararra qabeetaniin qoorfachuu yaalee yeroon aararra qabu kana jalaa xelaattiifaa godhatee hin beeku gaawaansaa. Jiidhaama walakkaa qooree walakkaa jiidhaama uffadhee dhaqee gaafa achi bahu ijoollee keessaa akka na baafte faranjiin kun annaa maal jennaan maaliif hin miiccanne naan miicceeraa naa qooruu dideetu aararra qabeessanii malee naa qooruu dideen jedheen manatti na galchite galii miicee neetii qulqullaa'ee kottu naan jette. Isuma miicameetu sababa aaraatiin akkas ta'e. Aaraan naa qooruu didee ammas immoo miicee dafnoo isa dhufu immoo ilaalti malee amma isa lamaffaatti ilaaltee nan baaftu miicadheen isuma sana uffadheen deemee egaa sana booddee xinnoo baay'ee rifadhee. Yani kana maalifanii kana hundumaarra manni barumsaa mootummaadha jira maaliif achiin dhaquu isaan dhimma hin qabanii
jedheetanii mootummaa mana barumsaa amma akkuma jette manni amma barumsaa sun maqaan diddiireera yeroo sana SSFR timirti beet jedhama. Inni amma olii qadingilmoo jedhanii maqaan qayyarameera. Achittani gaa 6 hamma 8tti baradhee amma sekondariin nurratti jalqabame bara duraan barumsi 8tti fixate jedhu manatti galuudha nama cime duwwaatu nama fuulleessa fageessee ilaalu kaayyoo isaa sana doongaachuuf nama kutatetu duwwaatu deema malee karaanis hin jiru. Karaan tiraanspoortii waa'ee makiinaa yaadama makiinaa waggaatti 1 isa dhageenyaa waa'een biyyaa ba'uudha 8 caal darbanii deemuu jiru garuu namoonni tokko kutatanii waan ba'anii fi yeroo isaan fooyya'anii addeebi'an uffannaa isaanii jireenya isaanii wanti isaan dubbatan kun waan gaggaarii waan ta'eef warri gara fuulduraatti kan hundumaa cabsanii darbuudhaaf kan kutatan warri jiru akkuma sanatti anis egaa yaadaan ture yeroon isaa ga'etti 8 sana fixee salgaffaan nurratti jalqabame 9 hamma 10tti achumatti bareen waaqayyo qaraabanii cabsee ba'e. Waaqayyo guddaa isin eebbisu lubaa. Egaa dhaloonni kuni wallaansoodha. Jireenyi wallaansoo malee innuuf waan ta'eef wallaansoon immoo wallaansoodhumaan mo'amaa jedhama. Kanaaf yeroo sanatti wallaansoo qabdanii jireenya kana wallaansoo qabdanii marga saamtanii maal jettanii barachuun keessan egaa carraa isin har'a jiraattanii jireenya isin har'a jiraattanii fi bu'uura isiniif ta'eera. Isa kanarratti mee gabaabsuudhaaf dhaloonni kun chaalenjii akkasii baay'een barbaadu. Baay'ee dhiibee waa maal jedhee iddoo bor sanatu jira waan jedhu caalaa abdii kutannaan hin baay'ata keessumaati dhaloota amma jirru kanarratti nuuni waan tokko dhiibnee sana booda abdiin jira laata sana booda milkaa'inni jira laata waan jedhu irratti badaa hojjechuudhaaf baay'ee hin tattaafannu. Mee isa kanarratti maal nu gorsitu isin? Dhaloota ammaa kana akka ani itti ilaalu afaan ingiliffaatiin microwave generation jedhu maal jechuudha waan hundumaa battalatti warra barbaadu jechaadha. Battalatti yoo ta'eef malee eeggachuun obsuun eeggachuun baay'ee gatii waan nama baasisuu fi salphaadhumatti waan argamutti dafee namni deemuu barbaada. Sagalee waaqayyoo garuu warri obsanii waaqayyoon eeggatan daawiti obseen waaqayyoo ergadhe waaqayyos immoo gurra natti qabee na dhaga'e iyya koo na dhaga'e na deebise jedha. Innaa eeggachuun barbaachisaadha. Wanti gatii malee dhufu hin jiru. Hundumtuu gatii baasisuu barbaachisaadha. Hundumtuu amma carraan amma argame kuni bilisummii amma argame kuni wangeela tajaajiluudhaafis waan hundumaatiif wanti argame kuni gatii nama baasisa. Gatii baasuu kanatti namoonni baay'een waan salphaatti dhufu barbaadu malee waan gatii guddaa baasisu hin fedhanu garuu waa gatii guddaa baafte waan gaarii argatta. Yoo obsitee waaqayyoon argite waaqayyo fiixaan hin baasa. Kanaaf dhaloota ammaa obsuu warra isaan duran irraa barachuu wangeela irraa kan arginu obsaani fakkeenyaaf dargaggoon Yoosef yeroo abjuu sana abjoote waan gaarii abjoote. Garuu wanti inni keessa ba'e immoo abjuu isaatii wajjin waliin fudhatu. Garuu hin obse iddoo tokkotti yoo abdiin kutanne harki waaqayyo waan isaa wajjin jiruu fi cimee dhaabbate. Waan dhufe waan keessa darbe sana hundumaattu inni waaqayyoon biraa dhaga'e kana miti jedheetu isa
isa dhaga'e sana qabatee hamma dhumaatti obse. Kanaaf Waaqayyo irraa dhaga'uudhaafi Waaqayyo gurra koo naa banii akkan sirraa dhaga'ee si wajjin adeemuuf jedhanii Waaqayyo irraa dhaga'uun waan cimaadha, waan barbaachisaadha. Waaqayyo ija koo naa banii, ija koo ija isa fooniin ilaallu kanatu hin ta'in ija isa fagootti argu, isa gaara dudduubatti argu. Gaara ta'e wanti nama fuuldura dhaabbatu jira. Gaara sana dudduuba waan gaariitu jira. Waan gaarii sana bira ga'uudhaaf yaa Waaqayyo isa gaara sana dudduuba naa qopheessite ija akkan arguuf ija koo naa banii jedhanii halaalatti arganii gaara sana dubalsa argu isa jirutu arganii isatti maxxananii isatti dhaabbatanii gaariidha jedhama. Waaqayyo sina eebbisu. Egaa dhaloonni kun dhaloonsa obsa qabeessaa danda'ee kaayyoo fi sagantaasaa bira ga'uudhaaf tattaafatu ta'uutu irra jiraadha dhaamsi isaanii. Kanaaf abdii kutachuun dhaloota kanarraa hin eegamu. Wanta tokkoon qabamanii achuma taa'anii hafuun irraa hin eegamu. Tattaafachuun carraaquun karaa kan biraa immoo barbaaduun baay'ee murteessaadha isa jedhu jireenya isaanii irraa barra. Gaa Waaqayyo guddaa isin eebbisu. Mee gara tajaajilaatti immoo deebina. Amma waa'ee barnootaatiin amma kana erga jenneeti tajaajila luba gidaadaa soolan waliin jalqabanii yookaas immoo luba gidaadaa soolan jalatti guddatanii luba tafariinii jedhama. Mee luba gidaadaa jalatti akkamitti guddattan isin jireenya tajaajilaa kanaan akkamittiin walitti dhuftani tarii wal beektuu walitti dhufeenyi keessan immoo akkamitti laata? Gidaadaa soolanii akaakayyuu kooti abbayin harmee kooti obboleessa gidaadaati. Gidaadaa soolan bulaa soolan na gabbisaa soolan akkas obbolaa akka obbolaa baay'ee qabu gara shanii na obboleettii tokkoo fi dhiirota warri kaanii isaan jalattini isaan harka qabee mandaratti lafa isaan tajaajilanitti geessuudhaan jalqabeen jedhan. Egaa yeroo sana isaan ofii isaaniitti bireelii kana dubbisatu wangeelaa guutummaatti qabu badaayyuu intiniin ta'an isaanii wangeelicha sana liqimsanii beeku. Bakka maal jetta isaan waan tokko yeroon dogoggoru isaan dubbisanii fitu. Achi baasii naa dubbisi iddoo kana yeroo jedhanii warri dhaga'u suni gidaadaan ofumaa dubbata akkan jennee macaafa keessa jira akka beekaniif wangeela isaan dubbifachuu danda'an sana dubbisiif naan jechuu isaaniiti malee ofii isaaniitii barbaadanii miti qaalitti beeku dubbachuu hin danda'u. Garuu meeshaa irratti jiru meeshaa wangeela sanarra jiru meeshaa iddoo akkasii yeroon dogoggorullee isaan ni dura fixu. Na isammatti deebii jedhanii na achirraan jalqabee na gorsa maasatti makanii akka isaanitti barsiisan baay'ee lafee koo keessa lixee jira. Yeroo tokko mana barumsaatti chaapilii ganamaatu barsiisanii waa'ee leetii ta'uu yookaan immoo booddee tafuu tunu barsiisaa jiru. Dammaqaatii dafaa qursii keessanii wanta buna kana itti dhiisaa asitti ribatu sin qabaasisuu sin kanaan hin qabaminaa jedhanii tunu barsiisanii waa'ee leetii ta'uu irratti waa'ee booddee hafanii dhufuu irratti immoo yeroo dubbatan namichi tokko beellama qaba tureeyyutu gaayyaa kananii lama buta jedhee gaayyaa amala gaayyaa qaba. Gaayyaa kanatti teessuma jedhuutu booddeetti hafe leetii ta'ee lafa beellamaa sana utuun ga'inii dhimmi sun isa jala darbe. Achi yuutii buu gaayyaa badditti garaa leeree jedhee gaayyattiitti aaree gaayyattii cabsee sana booddee qalbii diddiirrate jedhanii fakkeenya fa'aa kanatti makaniitu nu barsiisaa turanii. Egaa isaan jala deeme waan baay'eedhaan baradhe Waaqayyoon galanna ga'u wantiin jireenya isaanii keessatti argina dhaabe.
nasaanii wajjin jalqabeen jedha. Waaqayyoo sina eebbisu baay'ee ulfaadha. Hojjetaa kakuu haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii jilba kee. Kanumaan wal qabatee waldaan guutuu wangeelaa 1964 waldaa lama qofatu ture. Isaaniyyuu cufaman yeroo tokkotti immoo jedhama. Mee isa kan akkamitti yaadattu yeroon suni akkamitti ture akkamitti immoo keessa dabartan laata? Jireenyi koo gaa akkuma isin jedhee barumsa sagal nurratti baramnaaniti achuma akka turru ta'e nuti saddeet geenye magaalaa Dambidolloo caakkaadha karaan hin jiru gara karaan jirutti gara bakka dukkanuma keessa waan jiru nutti fakkaata akka baanee akka abaluufaa akka warra of fuulduratti ilaallu akka isaanii utuu taane jennee hawwina ture na nurratti baname anachuman ture Safaaret sanatti ja'atti fatanaan maannoo qorama 7-8 fixachuudhaaf qorama ture qoramatti sana darbee 8-7 achuma jedhee 9-10 achitti bareen 11-12 barachuudhaaf naqamteetti na waame wasiilli koo naqamteetti na waame 12 fi maannoo 11-12 qahaas jedhama yeroo sana manni barumsaa ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀደማ ነቀምቴ አመ ጅራቹ ሳ ቤኩ አቺተን ፍጠዴ በረጃተሚ ቶኮ ትፍጤን ጃተሚ ለማ አቹማ ነቀምቴ መጋላ ኬሳ ትንፋ ከን ጀደምቱ ገጠሪ ኬሰቲ ወጋ ቶኮ ሆጀዴተንን ጃተሚ ሰደፋት ፍንፍኔ ዱፌ Jatamii sadaffaatti Finfinnee gaafan dhufu baay'ee nuti warri Dambidolloo kun Presbyterian jedhamna warra Lutheraanii warra kana baay'ee nuti kan keenya kophaadha jennee Presbyterianismidhuma kanatti baay'ee amannaa baay'ee baay'eetti adda ba'uu hin barbaanne turre እና ከናፊ ቤቴል አመኒ ፍንፍኔቲ ጉልልት ዳበቴ ኩኒ ቄስ ጊዳዳም ፋን ቄስ ተርፋ ጃርሶፋ ወር ቄስ ለታዋ ቀዮፋ ቄስ ኑኔ ረቢፋ ወር ከሲ ኩን ወር ዱራኒ ወቄስ ማሞ ጨርቃፋ ኩን ወልታኒ ijoolleen keenya si yeroo baate magaalaadhaatti akka biyya lafaatti hin deebinetti lafa ol argeellee ta'aatii charchi achitti dhaabuu fi waldaa finfinneetti dhaabna jedhaniitu gullalleetti dhaabanii warra misiyoonii kadhatanii gullalleetti charchiin beetel sun dhaabbate achumaan mana barumsaas bukkeetti dhaaban. Innaa egaa achi ba'ee gaafan 63tti finfinnee galuu garamittan goran jedhee beeteliin annaqee beetel keessa dhugaadhumatti xinnoo nama gaddisiisa namni baay'een hin jiru yeroo sana nama 20 yoo ta'edha amma inni beeteli dhiphate kuni nama 20 garasiin amma walumatti nama 40 faataa sanbata gara warra dubartii nama 20 nama 15 yoo ta'e asii immoo nama 20 nama 15 ta'a waan akkasiiti malee baay'een jiru egaa hiriyaan koo tokko kan Naqamteetti wajjin barree charchii tokkotti si geessanaan jedhe gaafan December 1963 gara yeroo gannaati faranjiin tokko alaa dhufee barsiisaa ture waa'ee arjummaa waaqayyo dubbataa namni achi keessa jiru baay'ee ofirraa bu'ee waaqayyoon galateeffataa inni kaan hin boo'ee waaqayyotti teedha garaa cabaadhaan inna faranjiin sunis yeroo barsiisu ofirraa bu'ee waama amma akkatti wangeela barsiisanitu hin ta'ini uffata isaa ofirraa baasee yeroo inni kenne immoo kennaa akkamittiin
akka ofii du'anii namaaf jira waaqayyoof jiraatanii obbulummaadhaaf jiraatanii kana barsiisa yeroo dhuma isaarratti namni waaqayyo kana fudhatan jedha silaa amma inni garuu namni waaqayyoon tajaajiluu barbaadan ol as ba'aa jedha. Awwaan tokko bitaan mirgan ilaalle nan tajaajila dheem ba'e. Waan isaa hin beekon yeroon sana hin hubanne akkuma waan mana fuudhee na kan beeku dhaqanitti dhaabbadee naa kadhatame achi ka'een waldaa mulu wangeel miskiiloo jira yeroosi tokko gubbana jira tokko immoo airport old airport lafa jedhan lafa ayyariin itti buuse durii jedhanii beekamaa lamaan kana duwwaa ture anachi gaa nan dhaqee waan ta'u namni tun gaafatiin tajaajilatti ka'e tajaajilli koo maa'inni tajaajila sana namni namaa kennu miti ka'ee manni nama kana teessisuu marcuma agarsiisu nama keessumsiisuu tan goree marcuma ganama halkaniin ka'een marcuma wal qixxeessaa kanuma kanaanii geggeessumti illee na wallaalanii akkuma daaqoniitti na fudhatanii bakka waan na ergatu bakka gara marraa bu'een ani yeroo sana hojiirran barbaadaa iyyuu jira 12 gaafiteera qarxeen koo yuunivarsiitii na galchuu dinnaan ani hojii biraa barbaadaa hojii nan irraanfadhe bakka waaquma kanan tajaajila achuma keessan ture kanaanin egaa warra duraan mulu wangeel kana maqaatti baase warra akka Asaffaa Alamuu faa kana Gaashee Hayilee Zallaqaa Alamuu warra jedhamu warra duraanii kana Mallasa Waguu warra akkasii kanatti inni yaadde isaan maa wajjinutu hojjennu Asaffaa Alamuu warri jedhaman kun immoo jimmatti dhaqanii 64tti hojii jalqabanii egaa hidhati koo tajaajila yeroo mulu wangeel kana keessatti Asaffaa Alamuu Dr. Asaffaa Alamuu amma gara gooftaa dhaqaniiru isaanii wajjin Makuraa Mulugeetaa jedhamu jara kanatti hidhadheetanii waaqayyoon biyya kana keessatti tajaajilaa ture. Isaan karaa hafuuraattis waan dura waan hafuuraa kana hubataniif isaan irraan hubadhee isaan irraan egaa tajaajila koo asitti babal'ifadhe. Waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadhaa. Tolee kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun televizyiina mo'aati. Egaa qophii dirree wangeelaati. Har'ammoo keessummaa tokko isiniif qabannee dhimma dhaloota kana barsiisuu muuxannoo isaanii mudannoo isaanii nuuf qoodaa jiru luba TAFARII SHURAMOO jedhamu biyya Ingilizirraa tajaajilaa jiru. Isa kanaaf isaan waliin gaafiif deebii gochaa jirraa hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turtii gaarii isiniin jecha sagantaa kana jaallachuu keessan like gochuudhaan YouTubii keenya irra seenaatii subscribe gochuudhaan Facebookiidhaan share waliif godhaa firoota keessan hiriyoota keessan biraan gahaa jenna. Kana malees immoo hojiin miidiyaa kun akka itti fufuu fi deeggarsiif tumsi keessan baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf sagantaa kana bira dhaabadhaa nu deeggaraa nu jajjabeessaa isiniin jenna nuufis nuuf kadhadhaa. Waaqayyoo guddaa isin eebbisu. Kanaaf sagantaan keenya ammas akka itti fufetti jira nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaadhuu gatii jilba kee. Tole egaa lubaa wanta baay'eedha kan isin nu yaadachiisaa jirtanii. Haa ta'uutii naannoo kiiloo 5 yookaas 5 kiiloo bakka jedhamutti yeroo tokko waldaan kun cufamee naan isin bakkeera dhaabattanii yeroo namootatti akka isaan deebi'aniif dubbattanii isinillee dhiibbaan isin irra gahamee rukutamtanii dhiiddanii achumaan immoo mana adabbii deemtaniittu. Mee sana akkamitti yaadattu waaqayyoon immoo akkamitti gargaaree achi keessaa isin baasee laata? Egaa barri kun 1964 ayyaan duraasaa soomaaf kadhatarra turre maanguddoonni gara ayyama baafachuudhaaf mulu wangeelii kanatti maqaatti baafachuudhaaf bilisummaadhaan wangeela kana akka babal'isanii fi ayyamsiifachuudhaaf mootii bira dhaqanii jedhaniitu kadhannaarra turre. Kadhannaarra yeroo turrutti achuma ergaan gara galgalaa ergaan dhufee borii jalqabee waldaan kun akka cufamu kan jedhutu dhufee
Ergaanii nama biraamoo waaqayyootu dubbata. Ergaanii inni dhufu kun mootummaa biraa warra mootummaa bira dhaqetu kun akka nutti muranii jedhanii nutti ergani. Innaa borii jalqabee akka tajaajilli kun haa dhaabbatu kan jedhu immoo itti bilbilameera silkiidhaan itti darbeera. Innaa namni silkii kana ergaa kana fudhate immoo himuudhaaf baay'een ta'ee achi kifilii galee hin bo'aa isa tokkotti himee inni tokko dhufee waan akkasiitiidha baay'ee Filiphos Kemeree jedhama nama abbaa Kemeree warri beekullee Filiphosiin hin yaadatu inni boo'ichaan intiniidhaan waan kana nutti himee borii qabee jedhamee himame namni garuu amanuu dadhabee anis kana dhaga'een manatti hin galee ganama garuu hojiin koo ganamaan ka'ee marcuma wal qixxeessuu nama teessisuu kana ofuma waaniin godhadhee fi baay'ataniin ganamaan waldaa banee marcuma wal qixxeessee gaafa naqu barriin cufamee achirratti waraqata kaa'aniiru cufameera kan jedhu mallattoo achirra jira. Achuma dhaabbadhee waraqaticha sana ilaalee dubbifadheetan inni dhaabbadhu warri gaafa sana barsiisu immoo Abbaa Raggaasaa jennaani tajaajilaa wangeelaati. Isaan barsiisaa ispoortiiti liiseedha mana barumsaa Faransaayiti. Garuu gaafa isaantu barsiisaa maanni abbee jedhanii gaafa na gaafatanii kun akkas ta'e jedhee isaan tanaa jiru. Duraanii makiinaan warri poolisiin kun achi dhaabbatanii eegu na maal jennaan an waama tokkotuun hin beekin tokkumti poolisuma kana keessaa deemi asiinaan jedhee funyaan irra na rukutee na dhiigee gaafa jiru dhiiga kana warra argan dargaggoonni immoo baay'ee kan ganaa gara gooftaatti dhufan jiran bakka xinnoo obsan arganne shamizii isaanii kan wal sassaabbatanii loluuf ka'anii maaloo dhiisaa jedhee warri jarris immoo dubbii qabbaneessanii dafanii makiinaa keessa na galchanii mana hidhaa lammaffaa hulattanyaa poolis xaabiyaa jedhamu achuma jira achitti na geessani achitti baay'ee badaa hin turre waaqayyoo na gargaareen dafeen ba'e maaliif hojii interview hojiin isattiin hojjetaa ture bara dheeraa biyya kana keessatti hojjedhe hojiin mootummaa argachuudhaaf carraa argadhee interviewudhaaf borumtaa isaati maal waaqayyo kunoo nama 5,500 keessaa fatanaa darbuun kun itti himamee qorama sana darbee kunoo asitti immoo sila hojii argadhee immoo bal'inattiin tajaajila bal'adhee yeroon jedhu akkamitti akkas ta'an jedhee isas irraanfadheetiin bakka gammachuun inni sammuu namaa gararraa jiru ayyaanni waaqayyoonni sammuu gararraa jiru kana jedhanii himuu hin dandeenye irratti ta'ee gari ija jabummaan ajajaa mana poolisii sanaattiin fuulatti akkuma nama aboo biyya aboo qabu aboon kan koo kan waaqayyooti isaan waan isaan dubbatan amma inni bitaatti galutti ajajaan sun maaltu akkanisi godha maalni si keessaan jiru birrii hammamtu sii kaffalama attamitti akkas dubbatta yeroo dhaan lakkisaa akkas miti. Inni na keessaa dubbatu hafuura waaqayyooti hojii waaqayyooti irratti hojjeta ana miti maalatu dargaggoodha kana maali yeroo kanatti maaliif akkas taata akkasiin hidhaa keessan ture sana booddee namichis nagaa dhabee kadhadhu sa'aatii gara sa'aatii 12tti galinsi dhiisaa jennaan yoo fedha waaqayyoo ta'e haa ta'u hin jedhen yoo ta'uu dhaabaate immoo asii hojii qaba yoo ta'e immoo nan turaan jedhe warri kana dhaga'anii attama akkas jette jedhanii ani maaliifis akka jedhas hin beeku waaqayyo baay'ee ayyaanni isaan gargaaree achi keessa hin turre namoonni tokko illee waasi taanee baafna jedhanii dhufanii homaan taane waaqayyo ofuma akkuma nageessetti waan na agarsiise waan na barsiise na deebise keessaa kanumti na dhibu
Hedduun achi tokko manni sun keessi waan xiraa'oo fi bishaan faatti naaf facaasee akkanatti naa godhu maaloo miinatti wanti kun maayinni maal takkanis maanni dhugaansa maanni addaan ba'u amantii akkasiirra kan biraarraa jedhee hubatee Waaqayyo isas garaasaa cabsee nama tokkoofillee yeroodhuma gabaabaa sanatti nama tokko dhugaa beera jedhee namana. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee. Haa ta'uutii egaa achuma keessatti yeroo sanayyuu wallaansoon afaan Oromoo fi afaan biraa jira. Haa jiraatuyyuu malee yeroo tokko konfereensii biyyoota garaagaraa irraatii waamtanii naannoo kiiloo 5 jedhamu kanatti luba guddinaa tumsaan bakka isinii eeyyamanii bakka kanatti waaqeffachuu dandeessu sagantaa keessan geggeeffachuu dandeessu jedhama. Mee yeroon sun akkam ture sagantaan sun akkamitti jalqabame? Egaa manni gaafa waggaa 1964 kana waldaan mul'uu wangeel kun yeroo cufamtu waldaan jiru maqaan Yesuus duwwaadha. Egaa dargaggoonni kun akkuma ammaa kana dargaggoonni yeroo sanaas abidda baatanii deemu abiddatu keessa jira. Baay'ee Waaqayyoon jaallatu manan taa'anii mana barumsaa keessattis dhugaa ba'u mana barumsaa keessattis wal hidhata godhataniitu mana barumsaa sana keessa socho'isa uumu. Socho'iin numti hafuura qulqulluu kun iyyuu mana barumsaa keessatti ka'e ijoollee dargaggoota irraan ka'e socho'inni Pentikostaalizimii kun. Egaa bakkee maqaan Yesuus hoosteeliitu qabu warri maqaan Yesuusidha. Addaraasha warri isaan hojjetoonni maqaan Yesuus walitti walga'ii itti godhatanis immoo jira. Lafa walga'ii itti godhatan kanatti maaliif ayyaana duraa isin walga'ii hin godhatanii ijoolleen dargaggoon kuni jedhee namni Xilaahun Adaraa jedhamu tokko hoosteelii sana astadaadaariidha. Dargaggoota kanatti ani egaa dargaggoo miti amma interviewin dhaqee sana darbee Central Statistics kana itti hojii dhaabbataa ta'ee argameera. Damoozes argadhee ani gamma nama guddaa of ga'aa ta'een jira. Garuu dargaggoo sana keessatti waa hin argamee fi maaliif mee wal filaa jedhanii gaafa filanii warratti jiran sana ani walii isaanii iyyuu hin beeku na filatanii pirezidaantii jedhanii maqaa naa kennanii innaa geggeessita yaaddisaa magaalaa Finfinnee keessa Addis Ababaa keessa jiru waxaatochi program jedhanii maqaatti kennanii jalqabne nama wayyaraa taane yeroo gabaabaatti baay'ee guddate charjiin waldaan hunduu garri caaltu waan cufamtee fi ortodoksiidhaallee ijoolleen dargaggoon lafa jiranii dhufanii anayyummoo achitti waldaa maannoo Yohaannis isa jedhamu sanatti dargaggoo walitti qabamanii na afeeranii achitti waa'ee hafuura qulqulluu kan nu barsiise jedhanii hamma achitti barsiisutti isaanii wajjin barsiisaan ture. Egaa gidduu kanatti immoo wanti tokko wal jeequmsi mul'uu wangeelii kana gidduutti dhalatee barsiisonni lama Asaffaa Alamuu kunii fi Makuriyaa Mulugeetaa warri jedhaman kuni amantii haaraa fidaniidhani. Kiristaana xanniin gala jedhanii barsiisu jedhanii utuu dargiin waraqatan facaasin kan waraqata ittiin loluu yookaan immoo ittiin dhowwaa kan facaase dargii dura waldaan mana Waaqayyoo keessaa ba'uun isaa na gaddisiisa waa'ee kana yeroon dubbadhu. Yeroo cufamuuf ka'ee kan mootummaa dursee
waraqata oppositionii maanni akka cufamuuf deeggarsa kan maannoo jara kanatti dhiyaatina jarri kuni kunoo amantii laamma samma fudhatee mee waldaa keessatti yeroo seexanni nama keessaa baatu waan adda addaatu argama miti kunoo isatti tufanfaa maalufaa soft paper ifa namaa kennu waan adda addaatu ta'a miti maqaa Kiristoosiin iyyi ba'e jecha sana tibaraniitu yeroo karaa adda addaatiin namni fayyu maanni kun amantii haaraadha wanta akkasii hin jiru wanta akkasii hin caafamne jedhanii namoota kana irratti ka'ani. Namoota kana irratti yeroo ka'ani ani immoo egaa carraa kanas qabaa attamii nan dhaqee Jimmaas LUBA Gorees dhaqee maanni wanta akkasii kun jedhee yeroon gaafadhu attamii barumsi kun jenna nuti wangeelarraa hin ceene akkasii nuti ba'e jenna maqaa Kiristoosiin ba'e jenne isa fayyu maqaa Kiristoosiin fayyina kee argadhu jennee kadhanna malee akkas ta'e kufii tufii gangaladhu iyyi kana tun jedhanii akkuma dhuftetti ba'ii dhiisii ba'ii jenne maqaa Kiristoosiin kadhata gochuudha kadhata sana booddee waan ta'u yaajjinee ilaalla malee nuti waan isaa hin beeknu nuufiyyuu haaraadha naan jedhanii sana booddee egaa kana isinis kottaa beeffadhaa jedhaniin LUBA borii ijoolleen kun amma biyya alaa jiru Indaalkaachoof Masarat kan jedhamtu Beetel Goree jirudha isaanittiin nuu kottaan jedhee kan Jimmaas na waame egaa high schoolii kanatu waamaa gaafa waamne jennu asii immoo laffii gaafa konfiraansii kanaa addaraashii nuti itti walitti qabamnu kuni guddinaan faan biyyaa dhufanii hojjetoonni makaana Yesuus achitti walgahii qabu turanii nuti immoo walgahii keenya immoo nuti hin beekne namoonni gibbii keessa guutanii jiru. Akkuma ta'uu dhabee gaafan dhaabbadhee garumatti goruu dhabuu jaarsi tokko dhaqii qees guddinaatti himii isaanitti himii isaan naan jedhan gaafan dhaqee maanni abbee maan rakkate gurbaa naan jennaan kunoo sabi kun lafatti asitti waaqessina turre garuu isin sibsabaa qabdu maalnu wayyaa innaan maalni waldaanni guddaan inni kun suni kanumaaf ijaarame miti dhaqaatti galaa jaarsa sana biraa dhaqiiti qolfii fuudhiiti itti galaati jedhanii ani amma yeroo kana waan wayan jedhan dhabee egaa miinnumatti kufuun barbaade egaa dhaqee jedhanii gammadeetanii fiigee namoonni maal ta'edhanii na duukaa darrisanii dhufanii marcuma qabachuudhaa fi guutee ala guutee tajaajilli kwaayirii sadiitu dhaabate bara sana tsiyoon kwaayir jedhamu Jimmaa Goree waamasaa wanti taarikiin gaafa sana dhalate waldaan sana keessatti immoo inni dhukkubsataan inni kaan dhukkuba isaarraa inni seexanni keessa jiru seexana irraa yaa'e waldama kan Yesuus siraatuma intini sun bakka pulpiitiin akka lafatti qeesiin dhaabbatullee hamma sanaatti illee ga'ee bakka tajaajila cimaa hin irraanfatametu ture sana booddee immoo kan na dhibu boorsaatii booddee ganama yeroo waldaan kun waaqeffamee raawwatu isa booddee sa'a booddee wal arginan jedheetanii annaamsii godhee maa utuu qeessaayeetti nimini qeessaayee jedhamu warri waldaa sana geggeessan yeroo sana utuu isaa hin ayyamsiifatiin attamitti annaamsii goote jedhanii maaloo anoon barree jedheetanii eessa jiru jedhanii naqee maaloo qeessii koo jedhe gaafan isaanitti immoo xuru goote naan jedhanii yeroo waaqayyoo jedhu wanti sirba bakka hundumtu waaqayyo jennaan ilma fiixaan ba'a inna kanaanitti qees guddinaan faani yeroo sana dhugaadhumatti baay'ee waan hin irraanfatamne anaaf kannaa godhanii baay'een gammada waan isaan waaqayyo sina eebbisu.
hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaadhu gatii jilba kee. Tole luba tafarii shuramuu guddaa isin galateeffannaa waaqayyo guddaa isin eebbisu hojii gaarii hojii bu'a qabeessa hojii isin hojjettanii hojii itti dhaloonni kun darbee yeroo ammaa kana immoo iji isaa nyaatamaa jirudha. Hojii salphaa miti jechuudha. Wallaansoo qabaatu iyyuu malee hojiin hojjetame hojii salphaa miti. Kanaaf waaqayyo immoo baay'ee isin gargaaree achi keessatti. Tole kan biraan luba tafariin kan isaan ittiin beekamanii tajaajila mana sirreessaa keessatti jedhama. Tajaajila mana sirreessaa keessatti egaa wantoota garaagaraa geessuufiin namoota kanatti wangeela lallabuun wangeela macaafa qulqulluu mana sirreessaa keessa galchuun tajaajila akkasiis baay'ee kennaa turanii namoota hedduudhaaf achi keessatti karaa ta'aniiru jedhama. Mee tajaajilli isin achi keessatti kennaa turtanii maal fakkaataa eenyu faatu immoo ture tarii namoonni nuun beennu namoonni nuun yaadannu akka seenaatti namoota hawaasni keenya kun beeku jira laata? Achi ka'ee ani hojiin koo biyya deemee statistics jechaanii daataa kana walitti qabuudha sana booddee fidanii asitti jechuudha. Gara caalu waaqayyo tajaajilli koo makiinaa mootummaan makiinaa naa kenne tiraakteriidhaaf macaafaa adda addaa fuudhee biyyan naqu hundumaatti hojii koo yeroon boqonnaa qabutti mandara keessa deemee hojii koo hojjechuudha. Tuman akka jedhu waaqayyo immoo karaa haaraa fidee waldoonni adda addaa kun hidhamoo jalqabanii waldaan masarata kiristoosii kun achitti hidhamoon jalqabanii kan muruu wangeelsilaa jiru. Anis immoo yeroo keessa waldaa asitti dhaabuudhaaf kan sababii ta'e jiru. Isaan kana gaggaafachuudhaaf tuman deddeebi'u utuun hin beekin waa'ee tajaajila warra mana hidhaa keessa jiru mana yaalaa keessa jiruu fi kanittiin kana jedhee utuun itti yaadin hojii koo ta'ee waaqayyo karaa banee karaa naasaaqee hundumaaf gaafan naqu achi keessatti warri qees guddinaan argee mammaa Tsahaayii achi keessa jiru Maartaa Kumsaa achi keessa jirti warra namni beeku keessaa jechuudha. Isaanirra immoo kana nama dhukkubsataas mannoo addaraasha Afrikaa kana keessatti immoo warra alaa dhufe kanas immoo karaan itti lixes waaqayyo duwwaatu beekaachuma keessatti nuuf argee isaanii dhaqee nan barsiisaa. Warra karaa Koongoo warra gurraachaa kana manatti akka tajaajilamaniif nu affeeranii manatti dhaqeen ittiin jira gargaaran ture. Kanumaan qabee namni karaa fira warra moototaa kana mootota Haayile Sillaasee jechuudha kan isaanii kan ta'an tokko dhukkubsattee mana kimiidha jirti. Mucaa asiraatee asiraatee kaasaa jedhamti. Innaa ishee gaafachuun dhaqee achuma irraa iseerraan qabee haadha isheen hidhaa keessatti baree haadha iseerraan lilta naanyee mucaa Haayile Sillaasee jechaadha. Isaanan baree ijoollee isaanii tiinan wal baree waraqatuma jechaadhaan sanbata akkuma nama pulpitii irratti ba'ee tajaajilu isaanii fi kophaatti taa'etti kadhadhee waaqayyo waan jedhu kan hundumaatti nama torba sana tsaafeetaniin toilet paper kana keessa maree kaa'ee itti kennaa waaqayyo na gargaaree mammaa Tsahaayii immoo wangeela naa galchi jedhanii wangeelli as keessatti namni waan godhu waan hin qabaannee fi yeroo qaba macaaficha dubbifachuudhaaf wangeela smaaglii naa godhi naa galchi waaqayyoon sii kadhadhaa jedhanii macaafa kana fuudheetaniin warra hedduu kanatti firoomee fuudhema itti kennaa isaan achi keessa facaasanii isaan achi keessaa tajaajilu immoo
macaaficha galchuudhaan tajaajilaan ture. Warra moototaa kanas immoo akkuma kanatti tajaajilaan ture waggaa 7 tolirraan kutinii isaanis immoo baay'ee tuqamanii baay'ee diddiiramanii ergaan koo inni guutummaa inni Waaqayyo yeroo isiniif kenne abbaan keessan Haile Sillaaseen kana carraa hin arganne isin garuu carraa qabdu qalbii diddiirradhaa namni qulqulluun hin jiru namni isinitti faradu hin jiru Waaqayyoon duratti gadi jedhaati Waaqayyo kana carraa kana isinii kenneera namaaf dhiisa warra isin buuses fis kadhadhaa jedheetaniin isuma diinota kee jaalladhu yoo beela nyaachisi yoo dheebote obaasise jedhu kana isuman itti ergaan ture isaanis immoo hin fudhatanii garaan isaanii hin cabanii mucaan kun bara yeroo qabnu nuti waan tokko isaaf hin goone attamittiin nutti cichee akkas nuu godhaa isaanis immoo sodaa malee kan nuu fidi naan jedhu akkuma nama horii baay'ee qabu akkuma nama danda'a tokkootti yoo dandeesse maaloo kan nuu fidedhu amma waraqata sooftii jennu waraqata shinti beetii yookaan jennu kuni achi keessa maneedhaa keessatti parpasii intaa isa nuti alaatti dhimma baanu duwwaatu hin ta'ini bishaan waan hin jiraanneef isatti nyaatan isumatti sooftii sanaan xaraganiitu deebi'anii itti nyaatu. Ittiin kominikeetii gochuudhaaf ittiin walitti waa dubbachuudhaaf achuma irratti sooftii sana irratti xaafanii walitti daddabarsu. Kanaaf inni kennaa guddaadha. Anaaf immoo xinnoodha isa waan salphaadha. Sammuu naafaa kan itti dhiqatan kana fa'aa hunda isaaniitti ga'a achi keessatti kana hin jedhani kiristaana islaama adiidha gurraacha hin jedhu keessumaa bara sana hagbees kan jedhamu dirjitiin meeshaa qonnaa faa kana fidu jira waa waliin dhooftanii biyya saamtan jedhanii kan achi keessatti hidhaman jiru yeroo kana intalli faranjiin tokko achi keessa jirti samuunaa faa kana sooftii faa kana yeroon kennu hundumatti egaa hamma humnaatti hundumatti kenna kan hin ilaalti egaa kanumaaniti Waaqayyo karaa banee egaa mucaan tokkollee kan achi keessatti dhalattes jirti yeroon ga'een beeku waa'ee kanaa kaasuudhaaf inna tajaajilichi akkasumatti ka'ee ijoollee achi keessatti dhalatantu jira. Hidhaa keessatti mucaan tokko keessumaa dubartiin tokko abbaa manaa yeroo irraa warra yaabbaati jedhanii abbaan manaa yeroo irraa ajjeesanii dubartiin kun ulfa beekamtuudha ministeera taateetti maqaasee namni baay'een beekuu hin danda'a ulfa waan taateefiti kun immoo cubburra nama buuf jedhanii hidhaa galchani. Ajjeesuurra cubburra buun jedhanii hidhaa galchanii achi keessatti mucaan kun dhalattee waggaa 8 taateetti yeroo na argitu. Inna kanaan dura waggaa 8 taateetti kiflee 4 geesseetti. Mucaan obboleettii ishee immoo Hiiwat Birhaanis jedhamu Paaster Fiilafiiti yeroo kana keessumaa kan Beetel kana achi baratti achi nuu galchi jettee natti dhiyaachuudhaaf waliin beennu karuma warra leeltootaa kanaan wal barree maqaa ishee dha'anii mana barumsaa barbaadee fedhan. Isaan dura wanti ta'e hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaadhuu gatii jilba kee. Mana sirreessaa sana keessatti namoota adda addaatu hidhamee karaa amantii duwwaatu hin ta'in karaa poolitikaatiinis warri hidhaman achi keessa jiru. Ani poolitikaadhaa hidhamtee amantiidhaan hidhamtee kana addaan hin baafne mana sirreessaa kana keessa kan jiru hundumaa hamma humna kootii gargaaruudhaaf of kennee achi keessatti hojjetaan ture. Namoota alaas namoota
namoota baay'ee achi keessa jira gaa namoota kan keessaa beeku keessaa kan ijoolleen isaanii bakkeetti hafanii ijoolleedhuma warruma nuti beennu keessaa achi keessa kan jiran kan haati hidhamtee abbaan immoo bosona jiru ijoolleen isaanii bakkeetti hafanii mana barumsaa galchuudhaaf haati achi na kadhattee jennaanii gargaarsi argameera ijoollee dhumti kun utuu mana barumsaa na argattee lafa bultii wajjin jennaan lafi bultiidhaa wajjin eessaa argama garuu yoo danda'ame warra adventistii kana biraatti isaan qaaqiidhaa qabu nan yaalan jedhee waaqayyo na gargaaree naman beeku namuma biyyaa achi keessaa argadhee isaan kana bira dhaqee kadhadhee isaanis immoo maaliifattame egaa wal keessa maktee politiikaadha moo ati geggeessaa jirta moo ati dhuguma wangeela tajaajilaa jirta naan jedhanii kun immoo hojii wangeelaati warra mana yaalaa jiran warra irraadhaa keessa jiran gaafachuun ijoollee isaaniitiif immoo bakkeerra lafatti kufanii kaasanii mana barumsaa galchuun kun hojiidhuma waaqayyooti mitiiree maaloo na gargaaraa jedhee na gargaaranii aqaaqiin galchee fi haatis immoo waaqayyo gargaaree guyyaammoo waggaa muraasa kee waggaa tokko waggaa lama ijoolleen kun achi amma baranillee hin beeku haati baatee ijoollee kana fudhattee biyya alaadhattee ijoolleen guddattee amma gaa'elayyuu geessee ijoollee godhattee ijoolleen kun gurguddatanii kan alaalatti illee wal barree kun akkasii ijoollee simbara akkasii jedhee ijoollee kanaa wajjiniin haasa'ee waaqayyoon galateeffadheera. Sarraan kan arge immoo kan achi keessa jirtu tokko maaloo mucaan koo asitti kan dhalatte jirti waggaa 8 keessatti akka baatuuf ayyamameeraa fi baatee eessa kadhattu waan wallaaleef ijoolleen mucaan kun as keessa jirti waggaa 8 obboleettiinsa Hiwat Birhaan isa jedhamu mana barumsaa jirti. Maaloo achi naa galchii naan jennaan siif hin danda'amaa jette jalqabumatti siif hin danda'ama naan jedhanii jette warra hidhaa keessa jiru sana warran gaggaafataa ture sana warran tajaajilu warra hidhaa keessaa kanatu isatti madduu inni isaaf hin danda'amaa jedhan maadhanaaf wanti danda'amu hin jiru waaqayyoon danda'a egaa mee nan yaalan jedhee dhaqee gaafan dhaqee faranjii tokko misraankan moo jedhamu isaanii bara sana amma biyyatti deebi'anii dadhabaniiru yoo fakkaata gaafan dhaqee isaan gaafachuu dura warra geggeessitoota warra keenyaa kanatti himannaan maaloo guuteeroo istuulees naan jedhanii yeroo sana akkanaan jedhaniin maaloo waan akkas akkasiitii jedhe gaafan itti immoo warri na beeku warri tajaajila koo kanas immoo beeku akkuma isaanii galchinaa isaanitti yoo dhaqee himate isaan ishii jedhanii naan jedhani faranjiin sun jechaadha. Gaafan isaan bira dhaquu maaloo guuteeraa naan jedhani. Innaa guutuu isaa dhaga'eera garuu maaloo kana keezii kophaatti naa qabadhaa waan rakkoodhaa. jedhetaniin seenaa kana hundumaa gaafan itti ati maalitti qabda naan jedhan isaanis maal ani bultii qabaa ijoollees qabaa waan tokko waan walirraa qabnu miti karaa firoomaa karaa biraa miti kun nama akkasitti hidhame kun hojiidhuma wangeelaati maaloo na gargaaraan jedheen iddoon guuteeraadhaan akkuma gowwaa ta'ee marcuma fudhattee dhuftu maaloo hin jedheen. Wanta akkasii waan jiru jiraannaan nama galchina malee marcuma manaa fidatanii dhufuun hin jiru naan jennaan warri daarektariin ishii jennaan haa ta'u naan jedhan. Waan tokko hin jenne galatoomaa jedhee manaa baheetan daarektarii akka naan jedhan jedhee mucaan hin galtee achi fixattee amma mucaan dubbadhu kuni Dallas Texas bultii godhattee achi jirti. Achi keessaa baatee innaa haadhaanii dikshineerii jalqabaa nama sanatu naa kenne namni sun attam eessa jira namni kun immoo
mootummaa kanattis immoo hojii argataniyyuu ambaasaadara ta'anii biyya Faransaay turanii isaanis immoo gaafan bilbilee attam jedhan ani tafarii dhagaahum beektu ennaan tafariin an beekun nama tokko duwwaadha kaahidhaa keessatti na gaafataa ture jedhanii na yaadatanii daganaa maaloo yeroo biyya dhuftu jedhanii mana isaaniitti na waamanii abbaa mucaa isee fuudhee immoo nama Wallaggaa nama Qelleem ta'e argame abbaan mucaa sana mucaan abbaan mucaa nama sanaatu nama Wallaggaati mucattii kana fuudhee kunoo warra Wallaggaa taate seenis Dallas Texas jiru na Waaqayyo ijatti godhee dadhabbii kanatti baay'ee tole gaan kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun televiziyoona mo'aati qophii dirree wangeelaati egaa muuxannoof mudannoo isaaniirraa waan hedduu argachaa jirtu luba tafarii shuramuu guddifnee singalateeffannaa Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu hojii salphaa miti sagantaa keenya kana jaallachuu keessan like gochuudhaan YouTube keenya irra seenaa subscribe gochuudhaan Facebookidhaan waliif share gochuudhaan sagantaan akkasii kun hiriyoota keessan bira firoota keessan bira maatii keessan bira akka ga'uu fi isinis gama keessaniin tumsa barbaachisu nuuf godhaa isiniin jenna kana malees egaa sagantaan kun yookiis immoo dhaabbanni kun itti fufee hojii gaarii kana akka isin biraan ga'uuf immoo tumsiif deeggarsi keessan baay'ee nu barbaachisa kanaaf sagantaa kana bira dhaabbadhaa nu deeggaraa nuuf kadhadhaa akkasumas maallaqa keessaniin nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna Waaqayyo guddaa isin eebbisu egaa sagantaan keenya ammas akka itti fufetti jira nu waliin turtii gaarii isiniin jenna tole luba tafariin yaada isaanii ammaarraa waan isin argattan egaa manni sirreessaa yeroo ammaa kanas jira keessumatti namoonni baay'een achi keessatti gidiraa argaa jiru rakkachaa jiru isaan achi keessatti rakkatan malee maatiin isaanii kallattii garagaraadhaan mana biratti gidiraa keessa jiru abbaan ijoollee irraa hidhamee ijoolleen isaa kallattii ittiin barattu yookiis immoo waan ittiin barattu dhabdee yeroo iseenitti gidiraa argaa jirtudha isa kanaaf namoota tajaajiltoota luboota paasteroota geggeessitoota waldaa kiristiyaanaa maatii akka dhuunfaatti illee namni tarii mana hidhaa kana yookaas immoo mana sirreessaa kana deemee daawwate dubbisee kadhatee fi jajjabeesse akkasumas waan harkaa qabu waan xixiqqoo kana fuudhee dhaqee isaan gaafate jira laata jennee hundumti keenya of gaggaafachuutu nurra jira sababni isaa tarii har'i bor miti waan ta'eef bor jarri kun mana sirreessaa keessaa ba'uu danda'u haalli isaan argate har'aa kun tarii bor isaan argachuu dhiisuu danda'a maatiin isaanii mana jiran immoo tarii utuunuun addanaa nyaannee soorannee guyyaatti 3-4 nyaannee jiraannu isaan waan nyaatan illee dhabuun irra jiru tarii barumsa irraa adda citanii jiru yoo ta'eef immoo muuxannoo luba tafarii nuuf kennan kanaan yoo ofii keenya kaffallee fi barsiisuu dandeenyu ta'ee namoota gargaarsa kennuu danda'an isaaniin gara dursaatti isaaniin dursisiisuu danda'uutu nurra jira namoonni keessumaa carraa qabnu namoonni keessumaati gama sanatti dhiyoo taane namoota kana gargaaruudhaaf jajjabeessuu qabnaa isa kana gaa isaanirraa barra jedheen yaada Waaqayyo hunduma keenya gargaaru tarii hojiin yeroo sana hojjetame hojii bu'a qabeessaa hojii baay'ee murteessaa ture tarii yeroo ammaa wajjiniin yeroo wal bira qabdan dhaamsiisiin qabdan maal fakkaata laata geesse dhaamsi an qabu tajaajilli pulpiitirra kammoo lafi dhaabbatanii barsiisan kun maal waltajjii irraa duwwaa miti bakkee jira gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waldaa dhaabbatee bakka tokko taa'ee achitti bilbilee ittiin waamee yeroo dhufan kana akkamatti jiru kanatti iddoodhaa iddootti deemee barsiisan tochaa barsiisa ture warra dhukkubsataa simfisa warra gaddan jajjabeessaa lafa barbaachisu lafa isaarraa lafa rakkoo isaaniitti bira dhaqa bira ga'eeti malee hammatti dhufanitti neen. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee. Mo'a
more